ilaalamsatti tanaa ijoolleen keenyas warroota Ugaandaa gugurraacha kana akka barbaadan ta'anii isaan hojii sijjamar hojii dhafin deemanii ijoolleen keenya immoo isaan jalatti arganii isaan jalaa baratanii isaan illee akkas godhachuu dhabu. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTubees kan jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan ogeessiniif haa baay'atu jecha. Egaa nuufillee akkanatti TikTokiin nu haa guddatu baaraarii nuufaa ba'uu jedhanii ijoollee baay'een Madaamiin baastee alatti sababa kanaaf sababa TikTokiitiif hojii irraa ba'anii warreen ala ta'anitti bu'antu jira jechuudha. Kanaafuu obboleessa koo namni tokko waa balleecheef namni tokko waan akkanaa godheef nan guddadha. Wanti hundumtuyyuu waan carraa keeti. Dhugaa dubbachuuf yoo kun faamasuus kan dandeessu kuni nama akka nama sanii ta'uu qaba jettee gaafa deemte hin milkooftu. Silketee nama tokko jala laaltee waa tokko hojjetin. Ofii keetii sammuu keetitti amaniite amansiisii waan sii ta'e hojjedhu. Silketee kanaafuu ijoolleen biraatis immoo akkana goona jedhaniitu akka Ugaandotaa kana isaan mana 20 ol jijjiirratu hanga waggaa 2 fixanitti ni beektu. Isaan hojiidhaaf hin deeman bilbila yeroo baay'ee bilbila irratti dabarsu bakka waan miidiyaa kana sirriitti hin jiru waan ta'eef. Kanaaf obboloota koo ijoolleen keenya immoo namoota akkana kana laaltanii akka isaanii kana ta'a. Mishiinam kaameraan jira ta'ee hin jiru ta'ee hin beektu ofirraa baastee garuu alatti gadi ishii darbiti jechuudha. Isin immoo akkas godhuudhaaf waa baay'ee sinafa ijoolleen keessattuu ijoolleen amma dhuftanii jechuudha. Isin galee waan akkana kan hojjetina gaafa isin jedhame ani beeku ina baasu namoonni tokko jechuudha. Dhugaa dubbachuuf isaan amma ta'e afaan irree hin danda'u akka barbaadanitti jalaa ba'uu danda'u. Keenya ijoolleen yoo gadi baaste bakka namummarree namni nama bakka Itoophiyaa kan hin beekne hin jira jechuudha. Guyyaa 15 guyyaa 10 meeqaan ala bultu jira. Margaa jirtan ni argitu Dubaay kana keessatti fa'a. Kanaafuu waan akkana kanarraa of eeggadhaa hin hojjetinaa ijoolleen keenya kalaas. Waan akkana kana waan miidiyaa irratti waan safuu isaan amma safuu isaan safuu beekas jammarran beektu. Uummata safuu beekuu miti. Keenya immoo namoonni akkana yeroo kana godhan sin arganii dhiisaniitu sinuu hin qabsiisu jechuudha. Kanaafuu waan akkana kana sin godhinaa amma hojjettiin takka ishiirra laalte takka ishii kana taati. TikTokiin ni jira kaameraa hin jira hin jiru beektu. Araboonni tu waan akkanatti nama dhiisu sinitti fakkaatin dhugaa dubbachuuf zim jettee booda maka bala isaan ofii isaaniitti oma sin gochuu baatan nama sinitti bituu hin beektu. Kanaafuu yoo asinitti tafu yoo walii galtanii yoo fedhii ishii ta'e sijammara Araboota Dubaay akkasumas Saawudii biyyoota kana kan sijammara Araboonni fi sararatanyaa walii galtu hin jirtu. Dhugaa dubbachuuf ni beektu ta'e jettii takka Saawudi Arabiyaa turte naannoo hoggaa baay'ee turte. Maatiin kiyya baay'ee na jaallatu jettee waa baay'ee hojjechaa turte jechuudha. Uffata odoon kenniif miidiyaa irratti nyaata naannoo kana qopheessitii bakka isaan wajjiniin suura kaatii insatti sun dhugaa dubbachuuf booddee harka qullaashii odoon beekin galchan. Dhugaasiniin jedha baay'ee takka nama gaddisiisa. Kanaafuu itti dhiyaattanii gaafa akkana jettan isaan Araboonni sitti naafu malee hin jiru. Araboonni oriijinaaliin kan eessa jiru biyya Beeruut Lebanoon jechuudha. Lebanoon immoo kan Beeruutidha jechuudha. Uummanni fikiriin jechuudha malee kun bineensa wajjin galla jechuun hin danda'amu. Inni akkasii Madaami tiyya nama gaariidha. Asarriin tiyya nama gaariidha. Nama gaariidha hin jiru biyya kana keessa abadan. Namoota hunda namoota baay'een beekan argis. Isin galee seegaa biyya biraatiin alaawota himanii biyyoonni Araboonni tun hundi ishee tokko. Kanaafuu waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa. Siniin jedha ijoollee baay'een argee akkanatti beektanii dhugaa haalli ittiin biyya Itoophiyaa san keessaa ba'aniyyuu yeroo amma kanatti ulfaatadha. Carraa sanatti yeroo asirtaan sanatti dalagadhaa geejjedhaa dalagadhaa kula arra TikTokiin tusin fayyadu.
Anatu sinin jedhe dhugaa dubbachuuf. Waan miidiyaa irratti baasan keessattuu jechuu dandeessu ko. Nyaata amma nyaatallee miidiyaa irratti nyaatama asirratti. Akkamitti qonqonuu gan nama fudhatti. Nama sammuun zeeroo irra galeen dha'oo ta'e malee. Kanaaf waan akkanaa kun bafus miidiyaa irra waan hin taane safuu cabse kun miidiyaa irra ba'uu hin qabu. Sinin jechuu barbaadetanii of eeggannoo gochuun immoo barbaachisaadha. Waan tokko waan nurraa hin bareenye tokko waan safuu baqa arbuun illee erga amma miidiyaa irratti waan akkanaa kana hojjette booda mana kiyyayyuu hin seenteetti si shaktii jechuudha. Siyalee ati immoo gaduma jettee dalagachuu si wayya malee akka santaa akka bilishoota akka sirrii miti. Mammaaksii akka bilishoottiin sirbaan morma nama jal'istii jedhu. Kanaaf akkam jettii tanaa ta'a. Anis naffammasaa anis fooloo amma nan argadhaa. Tiktaakiin kiyyaa fooloo baay'ifachuun qabaa jettanii warreen waan hin taane hin beektu ijoollee baay'ee akka galchan dhageessanis anis maxxanseen ture jechuudha. Akka fakkeenya isiniif ta'u. Ammas kan dhuftu TikTokiin akkamitti nama guddachuu danda'a. Kana yoo hojjette kinoo akkanatti hojjette viidiyoo yoo hojjette isheen waan bakka namni baay'een ishee argutti hin fakkaatu ta'ee hin beekwan isaan booda. Nyaata asirratti yoo dhugdoo asirratti bakka shanti beetirra yoo seentu booda asirratti hin dhufte jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa biliis ijoolleen keenya baafuus waan safuu cabse. Miidiyaa kanarratti ijoolleen keenya fiduu hin qabdanii sinin jechuu barbaadetan nu garbachuuf ani waan akkanaa kana hin jaalladhu. Ana qofa miti namoonni hin jaallanne baay'eetu jira jechuudha. Waan safuu cabse waan araboon maalum jetti jechuudha. Bakka namni tokko bakka maaliif nama safuudhaan guddate waan ta'eef nuti asirratti akka nama waa tokko hin beekne akka beektanii akka bakka faarennatiititti sirrii miti. Anna akkasii ugaandota laaltanii maal isaanii sarraatanya isaan maaliif kana hojjetu jettanii akka namni tokko ta'e ta'uu hin qabdasin. Isin galee gadi jennee hojjennee waan salphaa bilbila keetirraan hojjechuu dandeessa. Yoo dandeesse jechuudha yoo sa'aatii argatte sa'aatii keetitti fayyadamte. Malee gara TikTokiitiin kas ta'u asirratti fiduu waan hin taane safuu cabsuun nawriidha. Dhugaa dubbachuuf amalaan irree taanan waa hundumaayyuu taanan Itoophiyaawwan ikkoo marxii ture. Amma garuu ijoolleen ammaa salphataa bicha ta'e. Dhugaa dubbachuuf waa tokko saalfatu saalfiin isa biraan jiru bakka xaamti. Namoota akkana wajjiniin Itoophiyaawii jedhanii lakkaawwamuun immoo nama saalfachiisa isinii galee. Namni safuu hin beekne tokko wajjiniin jechuun maqaadhumaan yoo yaamawan baay'ee nama saalfachiisa. Dhugaa dubbachuuf bakka akkaataa isaanii yoo ilaaltee bakka eenyuma bichaaf miti namni irree safuu maal laan jedhu jettanii gadi fageenya nama fakkeenyaaf ani viidiyoo manaa kana keessatti maal dogongore laata yaadni mataa keessan dhufaa jechuudha. Maal hojjedhu maal dogongore kiyya maali na kanaaf yuwan ana akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa ijoolleen keenya baay'inaan ijoolluma aaraa kana wantoota akkanaa kana hojjetan malee biyyoota arabaa warreen turan waan akkanaa kana hojjetanii Soomaaliif waa hundumti galii fi waa hunduma beekuu haala amma fakkeenyaaf waa kaameraa kanaatillee kaameraan tun amma bilbiluma keessan irraa jirti waan isin hojjettan hunda isin arguu dandeessi. Isa isiniifan hojjedha imoo gara imootiin illee waa softan viidiyoo waa softanii wanta yeroo kallattii gara kaameraa keessaniitiin waan ta'e waraabdan bilbila achirratti hidhatanii isaan isin arguu danda'u jechuudha. Waan akkasiisan ani isiniifan hojjedha. Waa'ee akkaataa ittiin isa ofirraa cuftan bilbila keessan amma isa gara olii kana ibsaa wayii qabdi. Gara saniin isin agarsiisti. Ani warreen
bilbilli isaaniitii fi kan keessan akkasuma wiifaayidhaan walitti kontaatti waan ta'eef isin arguu danda'u jechuudha. Isa yeroo biraa isin agarsiisa daqiiqaa xiqqoo waan taateef nagaa naa turaa turtii gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Baay'ee